Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallaa Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Akkasuma kanaan dura seerluga afaan Oromootis waliin ilaalleetiniin turre. Kanaaf barmoota keenya takkaahu ammootiyyuu afaan Oromoo akkaataa itti guddisnu irratti waliin dalagaa jirra. Dhiyootana lakkoofsa WhatsAppidha barmootuma kiyya kana irratti isiniif lafa kaaheetiniin ture. Dubbuluk jedheetiniin ol bahe namni humna kiyya ol taheetiniin namni dhufaa jira, namni argamaa jira, namni afaan Oromoo baratu jechuudha. Koottaa baradhaa afaan keessani, koottaa baradhaa an obboleessa keessanii waliin itti deemna, wal barsiifna, walirraa baranna. So wal barsiifna, walirraa baranna. Kan qubee hin beeyne baradhaa, kan beeku barsiisaa. Abbaa koottu maal jedhee? Namni biyyaa bahe waa sadihiif biyyaa baya waa sadihiin galata jedhan. Tokko beekumsaaf biyyaa baha beekumsaan galata jedhan. Lama dunyaaf biyyaa baya dunyaan galata jedhan. Sadii eega biyyaa bahe ilmeenis galata jedhan. Kana keessaa hoo kan dunyaan galatu wayyoo jedhan. Ka beekumsaan galatu dansaa jedhan, ka ilmeen galatu gaariidha jedhan, kan ammootiyyuu kana hundaan hin galanne dayyuusa jedhan. Dubbiin tuni dhugaadha, haqa. Akkanamoo akkanaa miti. Dubbiin tuni haqa. Oromoon ammootiyyuu walirraa dhaalti, walirraa baratti, wal barsiifti, walirraa agarti, wal agarsiifti, walirraa laalti, wal laalchifti, walirraa dhaalti, wal dhaalchifti. Akkanaa. Kanuma akkanaa miti Oromoon waan akkanaati qabdi. Kanaaf ijoolleen keenya obboleeyyan kiyya kan garee WhatsApp irratti barataa jirtan afaan Oromoodha. Baga nagayaan gara wannaa keessanii gara barmoota keessaniititti dhuftan kan hin argin kan barachuu barbaaddan koottaa baradhaa. Akkaataa nama itti barataa jiran kan qubee hin beeyne kan qubee beeku kan nu jala jiru irraa barataa. Kan qubee beeku kan barreeffamni rakkisu ammoo nu barreeffama isaanii isaan ilaalaa isaan sirreessaa. Kan beeku kan barreeffama beeku barreeffama irratti kan qubeen jabaan isa rakkisu, kan qubeen laafaan isa rakkisu, kan qubee gabaabaan isa rakkisu, kan qubee dheeraan isa rakkisu, kan ammootiyyuu sirni tuqaaleedhaa isa rakkisu nuti ni sirreessinaaf. Kanaaf kanas achitti haala silaa keessa jirru eega isiniif ibsee ammaaf kallattiidhaan gama barmoota kootiitti ittiin deebi'a. Naaf kolchaa isiniin jechuu barbaadu. So barmoonni keenya har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hiikaan jechoota afaan Oromoodhaa isa kana fakkaataa jechuudha. Mee kallattiidhaan qubee daa kanas xumurre fakkaannaa gara qubee eetti achi dabraa jirra jechuudha. Qubee isa shanaffaa. Ee jechuun qubee isa shanaffaa qubee afaan Oromoo 26 ida'uu 6 qubee cibdii waliin qubee 32 isaan keessaa qubee isa shanaffaadha jechuudha. Ammaaf har'a kallattiidhaan qubee daatti isin haa geessu. Amma kallattiidhaan gama silaa jirutti isin haa dabarsu. Kana jechuun dumishoo. Dumishoo jechuun akka afaan Oromootitti aadaa naannoo tokko tokko irratti dumishee jechuun hujii daboon dalagamu takkaahu ammootiyyuu jigii isa jedhan kanaan duras isin barsiisee jira waa'ee isaa jechuudha. So kan itti aanu dummunyii jechuun faaya yookaan jifaara ilka arbaa irraa dalagan. Dummunyii jedhaniin kanaan dura waa'ee faaya takkaahu ammootiyyuu jifaara callee irraa dalagamu isinitti himeetiniin ture isin barsiisee ture waa'ee isaa. Har'a ammoo dummunyiin akka afaan Oromootitti faaya jifaara ilka arbaa irraa hojjetamu jechuudha. Isa kana jechuudha. Irree harkaattis ni godhatanii morma irrattis ni godhatanii maal jedhaniin jechuudha. Erbooras jedhaniin. Erboora
dummunyii yookaan ammoo tiyyuu erbooras hin jedhaniin. Erboora jedhama. Dummunyiin kun biyya Anyuwaak jedhamtuun beeytanii naannoo Gaambellaa fi akkasirra jirtu uummata gugurraacha sirriitti uummata sun naannoo sanirra jiraatanii jarri suni jechuudha. Uummanni suni yeroo fuudhutti jechuu isa kana kennu malee fuudhuu hin dandayu akka aadaa jiraatitti jechuudha. Uummanni Anyuwaaki asitti isin barreessee jira akka aadaa Anyuwaakitti jechuudha. Dhiirti wanta kana kennitu malee fuudhuu hin dandeettu. Maal astee kanarra kan jiru kana dummunyii jedhaniin jechuudha. Okay? Faaya ilka arbaatirraa dalagamuu jechuudha. Inni kan biraa dunquuquu jedhaniini yookaan ammoo dunquuquu jedhaniini isa kana jechuun namni tokko yeroo hirriba rafee osoo hin quufin ka'eetiin jedhe fuula isaa akshinii garagaraa agarsiisa akka nama hoorar wayii takkaahu ammoo fuulli namatti hin tolu hirriba sana osoo hin quufin ol ka'a. Dunquuquu jechuun walumaa galatti hirriba irraa ka'uun dhama'uu jedhama. Hiikkaa biraatis ni qabaa jechuudha. Inni kan biraa durjii jechuun kiisa minjaala takkaahu ammootiyyuu duruja akka kilmaa kanaatitti kilmaa afaan arabiitiinis wal fakkaata. Durujuma jettiin arabiilleeni so kana fakkaati jechuudha. Kiisa minjaala takkaahu kiisa teessoo takkaahu ammootiyyuu doolaaba guddaa kiisa ishaa jechuudha. Kan itti aanu duufuu jechuun jihaa tokkotti dabuu like bend akkana dabuu jechuudha. Duufuu jechuun jihaa tokkotti dabuu yookaan jallachuu jechuudha. Inni kan biraa duudhaa jechuun akka afaan Oromootitti seera ittiin bulmaata biyya takkaa yookaan ammoo aadaa biyya takkaa seera jireenya aadaa ittiin bulmaataas jedhama. Isa kana jechuun duudhaa saba tokkoo duudhaa biyya tokkoo hin jedhama jechuudha. Inni kan biraa fi haarofti har'a itti jirru qubee i seennee jirra. Afaan Oromootiin jedhan kun xiqqaadha kun guddaadha. Qubeen kun qubee Oromoo kan tarree shanaffaa irratti argamu. Qubee afaan Oromoo kan tarree shanaffaa irratti argamuun jennaan takki ammotiyyuu afaan Ingiliffaatiin jedhaniin. So qubee daadhaan bye nagahatti jennee ni jirra. Amma qubee seennee jirra. Wanta qubee kana keessa jiru si magan. So mee amma har'a eegallee jirra mee haa laallu wanta kaalama haa ilaallu. Ebicha jechuun maqaa mukaati. Uummanni Oromoodhaa ebicha kana xuunxoo fa'aan qoraasa. Akkuma ejersaatitti itti ni fayyadaman. Hadhaadha baay'ee hadhaadha. Qodaa fa'aan qoraasanii xuunxoo fa'aan qoraasanii dawaa wayiitillee keessatti ni oola jechuudha. Ebicha jechuun walumaa galatti ebicha jechuun maqaa mukaati. Kan itti aanu eeffana jechuun akka afaan Oromootitti jibicha takkaahu jilbicha sin jedhaniini. Oromoo maal jetti jibicha korma tahu itti geessaa. Jibicha korma tahu itti geessitammoo akkam hayyee hojii mana isinii kennu jibicha korma tahu golatti beekan jetti Oromoon. So jibicha takkaahu jilbicha sin jedhaniin. Jilbicha ka korma hin tahin kan ammoo tuyyuu sadarkaa kormummaatti achi deemu kan sadarkaa mirgoota achi deemetiin keessaa bahuuf deemaa jiruun jibicha jedhaniini jechuudha. So barmoonni keenya har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Seelluga afaan Oromootiinis amman isin dhaqqaba. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti hiikaa jechoota afaan Oromoo jechuudha. Nagaan naa jiraadhaa. Kun barmoota afaan Oromooti. Share godhaa waliif Oromoodhaaf share godhaa addunyaa sabni biraatis haa agartu. Share godhaa, like godhaa.
Koomantiis jalatti nuu kennaa. Subscribe gochuus hin dagatinaa. Afaan Oromoo irratti kottaa join wajjin godhaa. Kottaa tiniin waliin hirmaadhaa. Namni garee afaan Oromoo keessa seenuu barbaadan WhatsApp number we have over here. Kanaaf hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.